WhatsApp akkuma Facebook akkamitti bilbila tokkorraa bilbila tokkotti dabarfatuu dandeenya. Yeroo lakkoofsuma saniin bilbila haaraarratti nu bananne hordoftoonni keenya kan duraanii nu jalaa badu wanti nu duraan achirratti hojjannillee nu jalaa badu akkamitti sirreeffatuu dandeenya. WhatsApp keenya amata dheeraa akkamitti itti fayyadamuu dandeenya jettanii gaafii adda addaa kan na gaafattan. Gaafiin keessan kunooti anillee bifa viidiyootiin bakka tokkotti isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Gaafii namoota baay'ee waan ta'eef barnoota ajaa'ibaati kan namni hundinuu itti haajamu jechuudha. Hanga dhumatti nafaan akka buutan kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Osoo kara viidiyootti isin hin dabarsineen duratti warreen chaanaala Oromaaniif hanga ammatti haaraa taatan hundi keessanuu subscribe godha. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Akkasumas viidiyoon dabalataa akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon kun illee akka namoota baay'ee bira ga'uuf like tuqa baasii isin hin gaafatu. Hiriyoota keessaniif share godha. Gaafii keessan immoo isin irraa hin fuudha. Komentii jalatti naaf barreessaa. Bakka tokkotti viidiyoo irratti hojjedhee isiniif deebisa. Amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsa. Nan deebi'aa na eega. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira. WhatsAppiin kiyya amma booda na jalaa bade jechuun hin jiru jechuudha. Isteeppii xiqqoodhaan sirreeffatuu dandeessan jechuudha. Bal'inaan waliin ilaalla. Kana godhuuf WhatsAppii keessan ni fayyadamtu yeroo tokko. Akkanatti WhatsAppii keessan keessa yeroo seentan gubbaa kana dhuftanii sarara sadeen kanarratti ni cuqaastu. Sana booda jechuudha maaltu isiniif ba'a gama gadii kanatti gadi dhuftanii jechuudha setting ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Maal gootu asirra gabbuutanii chaatis ka jedhu mallattoo message karra jiru kanarratti ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa chat backup ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Yeroo isin asirratti cuqaastan akkanatti fuula kana qabatee isinii dhufa kan isinirraa eegamu gadi buutanii jechuudha jala kanatti kunoo bakka nan xiyyaan isin argisiisu kana jala kanatti jechuudha account ka jedhu kana filattu jechuudha. Yeroo isin account ka jettan kana filattan jechuudha kallattii maan email isin keessaa qabdan guutuutti bakka tokkotti isiniif baasa jechuudha. Kuni email an keessaa qabu an isin jalaan dhosse gaa'ee kanaafuu isin kan emaila yeroo hunda itti fayyadamta kan hin daganne tokko irratti ni cuqaastu jechuudha. Namame tokkoma irratti cuqaaseen isin argisiisaa jechuudha. Hordoftoota kiyya isinillee akkuma kanaan sirreeffatu hin dagatinaan isin jedha kunoo yeroo nan irratti cuqaase akka kanaan fuula kana qabatee naa dhufa kan nurraa eegamu. Sana booda hordoftoota kiyya backup to Google Drive ka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee isin dhufa dial weekly monthly jedhee akkatti isin fi dawaa sadii jechuudha. Kanaafuu isin kan guyyaa guyyaan WhatsApp irratti wanti isin geggeessitan hundinuu ufumaan seef akka isinii ta'u yoo barbaadan daa'el ka jedhu irra kaayyattanii jechuudha. Akkasumas torbaaniin akka inni seef isinii ta'u yoo barbaadan weekly ka jedhu irra kaa'attanii ji'aan akka inni seef isinii ta'u monthly ka jedhu kanarra kaayyattanii jechuudha. Amma daa'el ka jedhu kanarraan kaadhaa jechuudha. Guyyaa guyyaan akka inni seef naa ta'u barbaada. Amma booda viidiyoo ta'e akkasumas footoo ta'e barreeffamni garaagaraa kan WhatsApp irratti nama waliin geggeessu hundinuu ufuma isaatiin utuu an seef hin goone seef ta'ee mata kudhanillee keessa naa ta'a. Akka viidiyoon keenya seef nuu ta'uuf gadi buunee jechuudha. Include video ka jedhu kana fuulduratti sanduuqa kanarratti raayitii bobeessinaa jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya ol deebinee backup over ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha. Sana booda akka kanaan nu dhufa wifi ka jedhu kanarratti ni cuqaasna isa gadii kana filanna jechuudha. Sana booda maal gootu kallattii maan akkeessatti isin deebisa wanti isin godhuu qabdan asirratti gadi buutanii jechuudha. Hordoftoota kiyya bakka backup jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda kunoo haala kanaan jechuudha barbaadu eegala jechuudha. Wanti nu sochiin nu WhatsApp irratti amma booda geggeessinu hundinuu ufuma isaa akka seef ta'uuf kunoo amma asirratti select godhaa jira jechuudha. Akkuma argitanii sana booda kunoo akkuma argitan amma xiyyi magarroon kun hamma inni deemee dhibba guututti inni eegnaa jechuudha. Sakandii muraasa keessatti deemee guutaa jechuudha. Kanaafuu amma boodan bilbila keenya yoo formaat goonellee yoo nu jalaa badellee bilbila barbaanne irratti WhatsApp keenya osoo hordoftoota keenya tokkollee hin dhabin irratti dabarfatuu dandeenya jechuudha. Karaa salphaadhaan isteeppii xiqqoodhaan jechuudha. Otoo mana moobaayilaa dhaxxanii hin rakkatin jechuudha. Otoo hordoftoota keessanii wal hin dhabin hiriyaa keessan kan waggaa dheeraa waliin turtaniin osoo WhatsApp irraa wal hin dhabin jechuudha. Bifa kanaan WhatsApp keessan jabeeffatuun isinirra jiraata jechuudha. Bilbila feetan bittanii yoo jettan kan isin irraanfatuu hin qabne akkaawuntii amma asirratti guutan kana email amma bakka akkaawuntii jedhu irratti guutan kana irraanfatuu hin qabdan. Akkaawuntii barbaaddan yoo banattan jechuudha emailuma kana dhaxxanii bilbila san irratti guutanii ufuma isaati wanni isin nama waliin geggeessitan hundi hordoftoonni keessan akkuma duritti isiniif deebi'aa jechuudha. Kan isin dagatuu hin qabne irra deebinan malee akkaawuntii kana irraanfatuu hin qabdan jechuudha. Bakka akkaawuntii jedhu kana email asirratti reefu guutassan irraanfatuu hin qabdan jechuudha. Biyya barbaaddanitti banattanii biyya barbaaddan yoo galtan
WhatsAppiin keessan isumatu isiniif dalaga kunoo amma naa guutee jira dhibba guutee jira amma seef tahee jira jechuudha hordoftoota kiyya akka ajaa'ibatti sikurii naaf tahee jira jechuudha kunoo dhibba guutee amma boodanii rakkoo tokko malee rafee bulaa jechuudha otoo WhatsAppiin kiyya na jalaa bada hordoftoota kiyyatu na jalaa bada jedhee hin rakkatini bifa kanaan sirreeffadhee itti fayyadamuu nan danda'aan isin. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota viidiyoo har'aa kan akka waa irraa baratanii fi akka isin gammachiisu abdiin qaba jechuudha. Akkuma kana dura baroomsa qulqullina olaanaa qabu chaanaala kanarratti wal duraa duuban isiniif dhiyeessa. Isiniin jedhee waadaa isiniif galee waadaadha kunoo wal duraa duuban isiniif dhiyeessutti jira. Kan isinirraa eegamu viidiyoo kana baasii isinin gaafatu laayik tuqxaniituma hiriyoota keessaniif sheer gootanii nama hin beekne biraan geessanii akka namuu irraa baratan godhuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Chaanaala kanallee akkana jajjabeessitan akka waan beeku hundaayyuu isiniif dhiyeessu kabajaan isin gaafadha akka isin jajjabeessitan hordoftoota kiyya ammallee gar fuulduratti cimseetiin isiniif dhiyeessa jechuudha baroomsa. Maarree isinilleen eega viidiyoo daawwattanii xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kan bilaasha birrii tokko malee isin barsiisaa jiru kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe gootanii viidiyoon dabalatallee akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keettanii akka milee nu taatan abdii qabna jechuudha. Viidiyoo kanallee piliis akka namoota baay'ee bira ga'uuf laayik tuquu hin dagatina yaadaa fi komii qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa hordoftoota kiyya viidiyoota baay'eetu keessa jira viidiyoota barnoota gara fuulduratti illee chaanaala kanarratti viidiyoo qulqullina olaanaa qabu full HD'n kan waraabame jechuudha. Viidiyoo qulqullina seera isaa eeggate isiniif hin dhiyeessa chaanaala kanarratti kan isinirraa eegamu ana hordofuu duwwaatu isinirraa eegama warri gaafin keessan isiniif hin deebinillee obsaan na eeggadha namoota baay'eetu gaafata waan ta'eef gaafii keessan bakka tokkotti bifa viidiyootiin isiniif deebisa waan ta'eef dabalataan hordoftoota kiyya gaafiin isin gaafatan gaafii ani viidiyoo kana keessatti hin hojjetin duwwaa gaafadha bakka viidiyoo jedhu irra tuqaatii viidiyoo an hanga ammaatti asirratti gadhiise hanga gadiitti keessa deemaatii ilaalaati yoo akkeessaa dhabdan qofa na gaafadha gaafii akkeessatti hojjedhee jiru immoo viidiyoo yuutuub irratti ilaaluu dadhabdanii dhuftaniillee nama cinquun xiqqishoon ulfaata jechuudha kanaafuu viidiyoo ani hojjedhe faa gaafii irratti komentii irratti na hin gaafatina isin jechuu barbaadeeti asumaan chaanaala keenya lammaffaa kanallee piliis subscribe naaf godhan isinin jedha. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota gaafii adda addaa komentii jalatti gaafattanii yooniin arguu dhabee isiniif deebisuu dhabe jechuudha kallattiin na qunnamuuf jechuudha as dhuftanii bakka baa'utu jedhu kanarratti cuqaastanii sana booda gadi buutanii telegiraama keenya jooyin gootanii jechuudha kallattiin guruppii keenya dabalamtanii waan barbaadan achiin gaafatu ni dandeessanii isiniin jedha kallattii maaniin deebii itti isiniif kenna waan danda'urraa jechuudha hordoftoota kiyya gara feesbuukalleetiin gara tiktaakalleetiin waan hundaanuu boroomsi darbaa jira akkana hordoftan asumaan isin beeksisuu barbaada. Egaan viidiyoon irraa qopheeffadhelleen asumarratti kan raawwatu tahaa viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.